Dhuftee? Dhufe. Okay. Giddii bira. Isaa fooloo walirraa hin qabnu lakkaa Tani furar ku dadhabna yaa. Kakalee kaanii bar tiktookii kaanii. kanaami lakkaa. Kana siyaa bara. Kanaa. Ilaa Bishaan si bira ni jira Muzambil bishaan si bira ni jira. bishaan qo'in fidadhee dhufa. Mee bishaan dhugi fuula dhiqadhu noo gitu badhu yaa polis yaa rabbi subhan. Allahu akbar. Yeah. Guys, tap coupling with our family. Tasgabawa commenti warri sabratis commenting tasgabawa ya rabbi khisa sodatan warri asidis commenti dan tasgabawa ani itin dubadda ya rabbi ala fi sawan jawni la ala khaba jumanin gafadda male itin iyulen arab sulle wan takallen jawna sinigale to sigal chundan do rabbi jayna gal choriyatan life asiyas volunteer karne Dhuftee? Dhufe. Dhuydee bishaan? Akka ajaa'ibaa itti dabaluu. Wallah itti dabale rabbi qabbara si hawwisu. Wallah. Fuula dhiqadhu mi'a Muzambil keenya rabbii jee bishaan finnaqi meeshee. Balaan koommantii oowwisi kaaftuun hundi sirraa dafaa jettu bishaan finnaqi fuulatti. Amma shaaworii galee dhufe yaar. Wallah firaatti ragi warra koommantii haa dhiiga sidhaa. Aboo koommantii seeraa balleessa. Miira keessa akka hin galleeffi si jaaba. Jira na bira. Koomentii nuyi. Koomentiin kee jira. Mee fuula kee dhiqadhu koomentii ta'e bane anaas hin jee takka tiimeen jira. Guys, warra amantaa kiristaanaas warra amantaa musliimaas. Muzambil jalatti koomentii fokkottuu takka illee hin barreessinaa caljaa dhaggeeffadhanii haasoyinaa guys. Ni haasoyina. Banadhu biraa zari kiyya fuula kee dhiqadhu banadhu naas hin jee. Sitti hin barreessan. Bishaan finnaqee. Wallahi nasaadha. Laa fuulli kiyya nasaadha Nasri. Waa takka hin qabu. Akka tasgabboytee kan hojjaa soituuf. Ani yoom tasgabbaa'e beektaa? An dubartii Oromoo keessa wallahi galatas qabda. Ammas immoo jabina keetis arge. Maaliifin arge beektaa jabina kee? Gizee agartee dhiirri sammuu dhoqqee baadhatee saayikoo namaa hubachuu hin dandeenye kanatti ati nama saayikoo taate. Jecha ati kaleessa naan jette wallahi lazim hedduu tokko akka si galateen fadhu na godhe galatoomi sin jechuu barbaada carraa. Okay, amma guys family akka taatanii mee ani dura ummata Oromootii fi family mucaa kanaatiif dura dhaamsa dhaamu barbaada Muzambilii wajjin haasawu dura. Okay. Wanta kan isin Oromoo dhaggeeffadha. Amma fakkeenyaaf wanta kajra ani media kana waggaa dheeraan irra ture dhagaa yoo xiqqaatte waggaa 9 jiraan waggaa 9 jiru kana keessa ajandaan natti banamee gaafa baatii 3 guutuun arrabsuu malee namni tokko maqaa Nasraa Gursum jedhu na barreessuu dhabeetu jira arraba malee fiidiyoon irratti arrabaan dalaguu malee koomentii arrabaan irra barreessuu malee ani maali ni beeytanii ani nama politikaallee beeku nama hawaasa kanallee beeku nama ammas jechi tokko yoo jaame jecha kana maaliif namni akka jeexinxilee addaan baasuu danda'u jecha tokkollee isiniin je'ee hin beeku ajandaa keessan irratti illee laayifii illee seenee deebisee hin jiru ni beeytani sinigale garuu namni umriidhaan mataan jabaatii fi namni nama hedduu keessa turee fi namnis manguddoo fi qeerroo fi qarree wajjin hedduu wal arkee yaada wal jijjiirrachaa ture wal adda. Obsa qaba namni nama hedduu wajjin wal arkee namni qabsoo keessa ture namni biyya adda addaa hedduu keessa deeme obsa qabaa hubachuus waa danda'a. Garuu ijoolleen teenya qaama meediyaa dhufantuni dardarummaa keessaa yookaan immoo akkuma dhufanii meediyaa kana banatanii osoo haadha biraa uqananiin quufin qoflanii taphatanii quufin irra guddaan waxxaatuma meediyaa kanarra dhufaa. Qeerroon ammaa lola haadhaa fi abbaatu ta fudhattu takka takkeedha. Obsuun danda'an. Isinii galee
Maalayyaa namni sin beene halkanii guyyaa si arrabsu meediyaarra taa'ee koommantiidhaan fiidiyoodhaan si arrabsu namni obsuu hin danda'u jechuudha. Sammuu adda banadhaa laala. Mucaa Mozambil kana yoo eessumni isaas jala jiraate, yoo adeerri isaa jiraate, yoo haati jiraate, yoo abbaan jiraate, yoo obboleessi yookaan obboleettiin jiraate dhaamsaan isinii dhaama. Mucaan keessan kun amantaa Islaamaa jibbee keessaan deemne yaanaatu isiniin jee. Mucaan keessan kun miidhamee jira du'aa irraa godha. Takkaffaa dura itti aaruu dhiisaa bakka jirtan irraa. Because ija namaatii itti deebi'ee takka. Lammaffaa immoo namaatu dhaabbatee du'aa itti goosise nama. Akka mucaa kana sammuu yookaan tuqamtu akka inni jibbee hawaasa kana keessaa bahutti du'aa itti goosisa mucaa daa'ima kanatti. No. Kati gosa warruma meediyaati malee nama biraatiin obsi wajjin jiru. Obsi brother obsi. Faamilii Mozambil ilmoo keessaniif du'aa sirriitti godhadhaa ilmoo keessan amantii Islaamaatti ni deebi'a. Ija namaatti deebi'ee haasidaatu seene wallaahi la'aziim ilmoo daa'ima xiqqaa kana. Ani isinii meetiin jira. Mucaa kana sirriitti du'aa irraa godhaa biyyatti. Sheekkoota walii qabaa du'aa irraa godhaa quraan itti qaraasaa. Okay amma si wajjin haasaa waan dhaamsa dabarfadheetiin jira Mozambil. Kaadhimaa ni qabda moo jaartii qabdaati? Ani hin qaadhimanne ganaa qaadhimachuuf. Thank you so much. Kophaa jirtaa jechuun singilii jaartii sin qabdu qaadhimaa sin qabdu. No garuu nama jaaladha hin qabu. Maaliif hin gaafa kanas gaafa dani beektaa? Qaadhimaa isaatiitu ijoollee kiristaanaa ijoollee wallaggaati isiitu amantaa gadhiisisee warri jawus ni jira siigalee gaafii kana waa malee sin gaafanne siigalee hawaasni akka namoota akkana jawu jira akka namni beekuuf yaani siigalee brother so qaadhimaan teessan kiristaana moo muslim laa boonin gartee wallahi akka namni jedhu kanas miti nama amantii naa jaalatu yoo taate malee nama amantii muslimaa keessatti dhalatee keessa guddateedha. Ammallee immoo amantii muslimaatu gartee naa oli yoo jaalatte malee nama hin jaalattu gabaabumatti isin muslima. Thank you so much brother. Dhaggeeffadhaa warri mana dhoof jijjiirame jettanis ni jirtan. Waa malee waan kana hin gaafanne mucaa kanaa warri waa hubattan na hubadhaa. Okay gaafii kana sirri naa deebistee thank you so much. Okay. Eega amantaa tana jijjiiruu murteesse guyyaa meeqa? I think amma guyyaa 4 keessa jiramu akkana 4. Guyyaa 4 keessa jirtaa jechuudha. Okay. Ana amantii ka jijjiiradhe kaleessa. Beeke sammuu keessa eega si dhufti. Thank you. Okay, amma akka dhugaatti ilaali ummata keenya kanarraa maatu si aarsii akka amantii sana keessa adeemtu si godha. Wanni hin tuqin Allah hin tuqin adeemsuma namaa naa himi waan waa'ee namaa qofa. Adeemsa namaa qofa siima. Thank you. Ummata keenyarraa wanni gartee akka adda bahu na godhe. Ummata keenyarraa wanni gartee hedduu bakka dirqama akka keessaa bahuuf na kakaase. Tab koppilinkii godha ayyee. Dhiifama bilbilaan asiin jeeqan. Ammallee suma bilbilaan. Tab koppilinkii godha guys family. Amma amantii fudhachaa hin jirru nutti hin bilbilinaa. Dhiisaa amma asaa warra jirraa bilbila irraa dhiisaa mucaa. Yaa ilaan asirraa wanni na jibbisiise guddaani. Wanni ati amantaa guyyaa 4 kana keessatti akka keessaa baatu si godhe adeemsuma ilma namaa kan maalirra dhaabbatteeti. Isa akkasitti keessa deemee haasa'uun barbaadu garuu gabaabumatti. Jalqaba irratti amantiin tuni akka namni hubatu ta'e akka an hubadhe ta'e hin beeku. Waa'ee amantiin miira kee qofa naami waan aarteef qaba. Miira kiyya siimaa jira. Walqixxummaan hin jiru yoo ansi caale ati dirqama garte mirgi kee hin sarbama. Dhugaa qabaatu dhugaan kee hin dhokata.
nama an jaaladhu yoo ati tuyte an yoo si jibbe ati du'uu qabda. Dhaggeeffadhaa guys, ani waa dubbii haatan anaa isinii hiika guututti. Inni anaaf haa tuqu, anniin beekaa anaa takka takkatti isinii hiika jechuudha isaa. Hayyee. Ani wallahi dhugaa dubbachuuf Nasraa haasaa kanallee osoo si ta'uu baatte naasa'u. Isi bakka Muzambil ani naagalee jira obsiyaati. Ani bireefu dubbadheen ture laala osooti immoo waan kana naasaayen miira dargaggummaa karroorroo fudhachuu didu. Namni tokko mana keessatti faamiliidhaafuu lola ka fudhatu jira kan fudhachuu hin dandeenye jira qeerroon fi qarreen ammaatiin isin hin jee maalayyaa naman beekne ka koommantii fi viidiyoo namarra dalagee meediyaa kanarratti akkan harree miila jala garafu jiraniitu koommantiidhaa fi viidiyoon nama garafan joolleen keenya kuni abalu jaalatanii ani maaliif na jibban ani yoon balleesse badiinatti muranii nan qaceelfatanii waanju mucaan kun by the way isinif jecha deeme as keessaa welcome Abdizar my brother koommantii warra ummata keenya ka muslimaa isintu baase isintu gandummaa chanyummaa feemasummaa qabeenyummaa followers irra laalatanii mucaan kun ummanni kun nan jaalatu ummata ganda kiyyaa ummata shanyii kiyyaa ummata amantii kiyyaa an dogongoreetiin jira afaaniin jecha fokkotaa yoon je'es naqaceelchuu qabdan malee akkana na godhuu qabdanii waan jawun amantii sana keessaa deeme malee isinii galee welcome to my brother waan la dubbatamu dubbatte namni waa wachuu danda'u dubbiin baay'ee tamatti sirrabeeke wallahi billahi lal dhaggeeffadhu Muzambil waan sitti ma brother khiya akkarmatiin sirrabeeke amma wantiin an jechuu barbaadu gabaabsee mucaa kana faamiliin isaa dhaqqabadha Nasra takkana dubbis takkatti dubbadha hayyee kana booda barbaachisaa taanaan ittiin deebi'u maal si fakkaate beeka wallahi waan wayittu jira beeka waan gartee maali beeka waa barreessaa agarte an amma namni waa hedduu naa himuun jira ila boca wayii bocamee boca lafa jiru tokko irratti akkas godhuu danda'a garuu waa barreessaa an akkas godhuu danda'a akkana wanni jedhu sun illee sirrii miti igale eenyumtuu dhagayi ramhata rabbiitiin jiraata malee namni rabbi ajajuun jiru beeki dhuga wanna hedduu an asirratti haasa'uu hin barbaadu garuu mootuyyuu an amma alaa kulli haal ila isin jaaladha obboloota kiyya ka muslimaa isin kabaja amata 24 isin keessa ture har'a garuu kabajaadhan osoo amantii keessanis hin tuyne amantii keessanirrallee osoo waa tokkollee hin fudhanne lubbuu kiyya qofaan keessaa isinii bahe kanaaf obsaayee tole abdii keenya galatoome qoy wayin sitti ma Muzambil keenya kabajamaa hot wayin sitti ma fooloo kiyya ni qabdaame okay atima nama umriin amma akkamtutti waggaa 24ti nama ifitti amanee bulu nama waan if yaade godhu malee namni waa goosisu me akka laalee si arkutu si galee kasime yeah okay follow khiyani qabda ani obbaleeyti sifinta takkaji media kanarratti haadha sifinta lamaji hiriyaa sifinta okay waan ati barbaadu waan ati si jeeqetana rabbittin si khadda sibiran da bada feetu amantii tan teessa teessa amma seentetan feetu amantii kristaanaa tan muslimaatti as deebita bilbila khiya sifin kaayiroo life rabe na bilbil la qobbaleetiin te ana haati te ana hiriyaan te ana media kana rajachuu nama tokko bira dabdeeme yeah kristaana taatus anaaf obboleessa ilma oromooti dhaggeeffadhu anas hima muslima keessa jiraattus ati obboleessa khiyya ka muslimaati
Sigale kanaaf kuno Ayroopaan jira ni beekta waanin feeteen si gargaaree si cinaa dhaabbadhaa bilbila kiyya naaf siifin ka anaatu WhatsApp kiyya si ergaa na dubbisi. Okay? Nasra. Ani nama ulfina namaatis kabaja namaatis beeku. Jalqabu marratti namni natti si gale nawwachuun kee qofti ana wallaahi lazim naaf gahaadha. Yoomiyyuu galata qabda. Nama ammallee ani gargaarsa biraa barbaadus miti. Nama alhamdulillah ani garte mucaa dalagatee akka barbaadetti yoo namni natti hawwe malee nama an namatti hawwus miti. Ani gargaarsa an barbaadullee tokko hin jiru. Yoo jiraate ina yoo gargaarsi an barbaadu yoo jiraate ummata kanarraa akkaaf akka malettuu san ka beeku anaa fi rabbi ani isinirraa deeme wanna isin miidhe hin qabu namiitanii isinirraa deeme malee isin hin miine. Bishaan firaati qeessiyaa buleessa kiyya dhagaa guys Oromoo wanta kan isinitti maama warri qoflus qofla warri waa hubattanis hubadhaa ilmoon tun ilmoo daa'ima biyya ambaa jirti dardarummaatutti jira isinii galee miti namni si dhalee haqa sirraa hin qabne tokko yeroo si reebe yeroo si arrabsu yeroo si xiqqeessu yeroo si godhu onnee nama kuta namni kamaraates numa jirani beeytanii isaami nama gurguddaa meeqa ka amantii gadhiisee deebi'ee jirani beeytan abolutti fakkeenyaaf yoon isin lakkaa meediyaa har'a nama hedduudha. Mucaan kun akkamitti nama tokko sheekootti Oromoo tana keessaa akkamitti nama tokko dhabe ilmoo gandasaa takka tabire dhaabbattu akkamitti dhabe sheekootti muslimaa takka tabire dhaabbattu akkamitti dhabe namni kun bar yoo haadha namaa arrabse ma fakkeenyaaf aslitti dogongoree haadha asli arrabsee jettanii lolaa jirti uummanni irra guddaan dhugaadha anis dhageen jira fiidiyoo san garuu haadha namaa warri meediyaa kanaa karabbiin afaan qaceelchee malee namni afaan hin baala goone hin jiru. Obsi anaa dubbata. Kanaaf dhiifamallee gaafatee ture obboleessa keenya aslii mucaan kun dhageessanii jirtanii. Isinii galee meediyaa fiidiyoo meediyaa har'a jirtu walii qabaati. Eenyu haadha namaa arrabse eenyu haadha namaan arrabsanitti yoo nasrii aanoolee taate malee hin jiru meediyaa har'a namni haadha namaan arrabsin ijoollee dhiiraa keessa. Nasrii aanoolee qofa kan haadha namaa maqaa yaamee meediyaa kanarratti feemasa hin tahin nasrii qofa malee xiqqaa fi guddaan Oromoodhaa yeroo fiidiyoo dalagu yeroo laayifii seenurraa haadha namaa akkana haleelaa arrabaan safuu takka malee sodaa rabbii takka malee agartanii miti asgee mucaan kun takkitti dogongoree dhiifama naa godhaa jee aslii keenyallee dhiifama gaafatee jira. Qonni fitadha buradaa keeyyala qoy atin dubbatiin himee dhiisi. Yeroo geema taphatullee mucaa kan akkatti qixaatan argeetiin jiraani. Dhiifama gaafachuun kabajaa malee salphinaa miti. Garuu if keessa deebi'a uummata Oromoo haadha namaa arrabsuun nooriidha. Namni haadha namaa arrabse akka haadha fi nama arrabseeti. Isni galee akka waan mucaa kana malee namni tokko arraba mucaatinitti mucaa kana maraachitanii irratti wal jaartanii gurubbiidhaan mucaa kana kana godhaa jira. Gurubbii jaaramteetu mucaa kana kana godhaa jira. Aslii sanillee qabanii uummanni sheekottiin ni fidanii sheekottiin Oromoolee walitti dhuftanii rakkoo tana yoo hiikuu baattan dhugumatti isin wallaahi yoo sheekota taatan rabbiitu isin arga. Nasraan miti isin arga. Rabbii isin arga. Because feemasoota keessan kan meediyaa kanarra jiru jalqabaa haga dhumaa laalaa eenyu haadha namaa arrabsaa as ga'ee fi eenyu haadha namaan arrabsinii ni beeytanii mucaa kana dhiifama gaafatee jira. Mucaa kana qabdanii deebisuu baattanii haqasaa yoo arguu fi baattan rabbiillee irraa isin gaafata. Ani fitadheetiin jira. Garuu gama kiyyaan. Bakka ijoo naaf yaa galatoomii ulfaadhu bakka ijoo kaafte. Ila viidiyoo jalqaba irratti har'aani hamaadha. Siigale hamaadha nagartee abaaramaadha. Nama gartee osoo danda'ame ajjeefamuudha. Garuu ani viidiyoo jalqaba irratti gabbahee waan dubbanne. Viidiyoo san nama 250 waan ta'utu ilaale har'allee as jala jira. Viidiyoo hojjadhee ani jiraachuu dhabuu danda'a jedhee namni takka saree waa dubbate moo nama waa dubbate naan hin jenne. Saree waa dubbate moo
Ilaa ilmi dhiiraa akka miirri isa godhe yoo ta'e hin fokkatu. Ansilaa Taaptaap bifa koppiliinkii godha. kanaan Miira keessan bifa galilaa kanaan biraatu. haasa'uu dhabuu danda'a. Tasgabbaay biroo kee tasgabbaay. An siimeetiin jira dhagee yoo sheekootiin Oromoo qabsi wal sitti hima. Dhagee yoo sheekootiin Oromoo gabbaatee waan kana alatti hin godhin sheekootii Arabaatu anaatu sii fida. Afaan Arabaa ni beektame? Ni beektame afaan Arabaa? Anaa sii fida wallaahi yaa Muzambil rabbii guyyaa qiyaamaa sii kadhe osoo warra keenyaa masruufa qarshii takkan ergineen wallaahi la aziim dhaabbadhee sibira dhaabbadhee dhageeffadhu akka obboleessaa akka obboleettii akka haadhaatti akka hiriyyaa akka intala Oromootti sibiraan dhaabbadhu obboleessa kiyya. Obboleessa mucaa qacalee kana dhabuu hin dandeenyu isin galamti Oromoo. Laal warri xiqqaan koomantii barreessitan dhiisa namoonni gurguddaan jirtan mucaa kana keessatti waan hubachaa jirtan ni argitanii fooloo godhaanii mucaa kana ni deeffannaa dhugaa jirtullee ni dubbanna. Mucaan kun irraa fagoon jiru jibbaa amantii isaan qabu haati isaa Islaam abbaan isaa Islaam obboleeyyan isaa Islaama fiidiyoo yoon du'ellee ajjiraadheef jiraachuu baadhullee fiidiyoo tana jee dalage irratti namni tokko deebi'ee na laalle uummanni kun na quban qabu yoon du'e nama na awwaaluun qabu osoon isaan jala taa'uu sareen na nyaachuudha jee namni ijoolleen waa hunda yaaddi namni taa'u tokko waa hunda yaada abdii muratee mucaan akkana teela argitanii Ilaa nasra ammallee waa tokko dubbadha. Viidiyoo sanuu hojjete namnuu namaan adda baasee na halaalu. Ani garuu kabajaan taa'e laayivii banadhe nama 2,000 irratti nama kana kaleessas kabaja walii qabna naa dubbisaa jira. Namni hundi itti bilbilee keessanis yaamanii mana ijoollee xixiqqoon dhaynu jedhanii na didan. Eenyuuni? Eenyu? Aslima keessan viidiyoo hojjadhe sababa kana ta'a jedhee namni tokko nama sarinaan hin jiru. Sanbiraan kute. Laayivii banadhee nama 2,000 irra taa'ee keessan namni bilbilee fi kootuti agarte an waan biraan jenne gaafa kanas aslii hin kabaja hin jaaladha. Shakkee waan na mudatetu jira. Jiraachuu dhabuu danda'a inni maqaa isaatiif illee qulqullaa'uun bareedaadha. Haalimaayyuu shakkanii waan kana dhufee naaf haa ibsu dhugaa rabbii fi isa jira jidduu jirtu jedhe. Wallaahi mana ijoollee xixiqqoon seennu jedhanii callisan. Gaafa kanaan lubbuu kiyya ufafotti ilaale. Bagai fina jesin dhagee anaa siimaan mala. Oromoo nama 2,900 bira jiraami yoo haadha namaa arrabsuu taate namni asliin haadha namaa qaxaqqataa as ga'een jiru anaa dhugaa isinitti hima. Asliin obboleessa kiyya ilma Oromooti. Ni beeytan Facebook irraa aslii hanga TikTokitti beeytan. Namni yeroo aare ni dogongora. Mucaan kun daa'ima yeroo takka dogongoree miti. Dogongoree yeroo meeqa viidiyoo dalage. Dhiifamaan gaafadhaa kabajaanan qabaa fi naafidaa isiniin je'ee mana ijoollee hin dheenu jaanii didan. Mucaa kana sababa isaan namni hundi obsi. Namni hundi tuduulee. Qoy si fiifadhaa. Amma bitanarraa muranii viidiyoo waraabamaa naa obsila. Kanaafi namni gu'aare ni dogongora. Asliin obboleessi keenya mucaan daa'imni kun sitti balleessee dhiifama hoggumee qasi gaafatee ati itti araaramuu diduurraa ummanni meediyaatti duulee maqaa asliitii mucaan kun asliin itti araaramuu diduun amantaa gadhiisee amantaa keessaa bee Oromoo akkasitti beeka. Dhaggeeffadhaa mucaan jibbaa amantaa qabu. Asliin ila asliin ana halaalaa takkanaaf hin kennu ufiin uf jiraachisa. Natti araaramee natti araaramuu baate dhimma isaati. Ummata asitti sababa isaatti ni agarraa dhugaan dhugaadha irra deddiibina. Wanni jedhe ani lubbuu kiyyarra dhaabadhe aslii makanaani bar nama galata isaaf oole nama hedduu jaaladhullee wallaahi lazim kanaanillee sana hin abadan osoo galtee wayii naggalee gaayis Oromoo qoy naaf fixamu zambilkii ansi osoo galtee wayii naggalee namni obboleessa tokko jala jira Ameerikaa jira qoy sittiin hima obboleessi tokko jala jira Ameerikaa jira abdii dadar jaama dhageesse anis akka nasraatti obboleessa keetii sibiraan jira siif dhaabbadheetiin jira sinjee kanallee fudhadhu tak dhaamsa dhumaatiin uummata Oromootti dhaammachuu barbaada. Lubbuun tun lubbuudha. Mucaan kun qeerroodha.
gurra keessanaa kana ani rabbiin sodaadha malee naman sodaadhu an namaaf jees dhugarraan deebu ani haqaan dubbadha ammas meediyaa kanarra wajjin turre wal beena feemasoonni jalqabarraa kaane feesbuukarraa yuutuubiidhaan hanga qaama dubartii dhala gabbaasuutti feemasummatti kaaskiyaan safaatatti asin geenye mucaa daa'ima kanarra beekamtii argadhe jechuudhaaf du'aayitti goosisuudhaaf fi abaaruudhaaf fi mucaan kun jilbifatee dhiifama gaafatee diduu sababa asliitti mucaan kun amantii muslimaa keessaa bahuu jechuun du'a ilmaan muslimaati viidiyoo dalagee dhiifama gaafate laayivii banatee dhiifama gaafate dogongoreetiin jiraana of qolchaajee yoo geema taphate akka saree mucaa kana sababa saniin asirra ari'aa turan fooloo yoo qabaate namni yoo khalee jallaa ture arraqa ceele namni kun isaa duu qaba asliidhaaf qalamuu qaba mucaan kun fannifamuu qaba amantii keessaa deemuu qaba ka sodaa